dhimmoota Islaamummaa Federaalaa Sheekh Hajii Ibrahim Tufaa kitaabni mata duree Abbaa Hawaasaa jedhuun barreeffamee galma giddugala aadaa Oromootti eebbifame. Kibree Zalaalam dabalata qaba. Kitaabni mata duree Abbaa Hawaasaa jedhuun seenaa Sheekh Amiin Ibroo irratti xiyyeeffachuun Ustaaz Ammar Amiiniin qopheeffameen galma giddugala aadaa Oromoo keessatti eebbifame. Kitaabichi qopheeffamuu isaatti hedduu akka gammadan kan ibsan pirezidaantiin mana marii waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Federaalaa Sheekh Hajii Ibrahim hawaasni musliimaa duudhaalee jaalalaa fi tokkummaa amantichaa cimsachuun ittiin jiraachuu dagachuu akka hin qabne hubachiisani. የተባረከ ልጅ የአባቱን ብቻ ሳይሆን የዲናችን namni eebbifamaan kun seenaa abbaasaa qofa otoo hin ta'in duudhaalee waliin jireenya nageenya jaalalaa fi tokkummaa amantaan islaamaa qabu barreesse. Kanaaf galataa fi kabajaa guddaan isaaf qaba. Abbaan isaas waggoota 40 dhugaa amantichaa qabachuun hanga biyyoota alaatti sheeka barsiisaa turedha. Muuxannoo isaa fudhachuun tokkummaa fi jaalala uummata keenyaa cimsuuf duudhaa amantichaa dagachuu hin qabnu. Yeroo kamiyyuu caalaa nageenya biyyaaf tokkummaa fi misoomaaf cimunaan hojjechuun kan itti barbaachisu amma ta'uu kan eeran immoo pirezidaantii mana marii dhimmoota Islaamummaa naannoo Oromiyaa Sheekh Jamaal Muusaati. Dhimma nageenya, dhimma hawaasummaa, dhimma tokkummaa, dhimma guddina biyyaa irratti wanti takka wanni nu daangeessu waan hin jirreef harka wal qabannee barnoota irratti, diinagdee irratti fuula dura deemuu nu barbaachisa waan ta'eef dhaamsi nuti isiniif qabnu kana. Seenaa hojii abbaa isaanii irratti xiyyeeffachuun kitaabicha kan qopheessan Ustaaz Ammar Sheekh Amiin xiyyeeffannoo kitaabichaa ibsaniiru. Maaliif barbaachise kitaaba katabuun? Qofa seenaan ulamaa'ii teenya akka haftu barbaachisa. Sheekan keenya immoo seenaa irraa barraa'u hedduu tokko akka qaban hubadhe jechuudha. Osoon seenaa sheekaa barreessu akka seenaa hedduu qaban hubadhe. Biyya biroo mashaayikhni damoozni isaanii kafalamee wizaaratul awqaaf jaanii biiroo mashaayikhaa fi imaammanii fi du'aataaf damooza baatitti ramadduu jira jechuudha. Kanaaf sheekni kun damoozanyaadha jechuudha. Masjida salaachisuu irratti damooza fudhata. Darsii barsiisuu irratti damooza fudhata. Yuunivarsiitii barsiisuu irratti damooza fudhata jechuudha. Sheekan keenya ammoo damoozni isaanii sawaaba rabbii qofa ta'ee kumaatamaan ilmii baratan qabna biyya keenya kana keessatti. Kitaabni afaan Oromootiin fuula 200 oliin qopheeffamuun maxxanfame kun waltajjii eebbasaa irratti qofa birrii miliyoona 3 olitti akka gurgurame ibsameera.